Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirra jirtu asama arkafune ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gargaariiwwan idila addunyaa irratti argamtanii bakka nagaa taatanii Rabbi sa'aatii amma keessa jirtan tanaaf kan ta'e ammas nagaa fi rahmata ofii kadhaman kan geessisinaa jiraachifatu warri maatii kiyya taatan hedduu takka galatooma warri ganaa haaraa dhuftan koottaa seenaa taa'aa nyaadhaan fakkaadhaa waan beeknurraa wal barsiifnaa waan beektan irraa nu qooda dogongoroo jiraata koomentii jalatti barreessa akkasuma like share gochuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa warri maatii kiyya taatan like yeroo hunda isiniin jedha walaa jajjabeessinuu isin jedha qaqqaaliiwwanii fi gargaariiwwan kiyya awduma viidiyoo isinitti dhiyeessin suluutaan gara waan dhufeetitti isin dhufee wanti qabadhee isinii dhufe talbaadha. Talba max mataatiif jechuudha rifeensa keenyaatiif fi akkuma argitan ganagistiidha. Bishaan kun ho'aadha. Bishaan jechuudha. Talba kana maankaa kana lama maankaa lama hin ga'a jechuudha. Irratti dabalachuu dandeettani. Isa kana waayoo keessaa biyyee qabaatee dhagaa qabaate keessaa guurtanii isin jechuudha. Sababni isaas isonti keessaa boorisiisanii barbaachise yoo bishaan isaa jalaa wanni godhatanii baatan inni kunis faayidaa qabaa jechuudha. Fuula keessan dibachuu dandeettanii deebi'amee ammoo akkanumatti maashinatti daakkamee nyaatamullee hin danda'a. Ani isa kana jalaa geessee bishaan isaa jalaa geeffadhee dhimbiibee jalaa geessee jedhe maashinatti daakee yoo barbaade akka asiiraatti bishaanitti dabalee dhuga barbaade hin nyaadha. Sababni isaas wanta hin nyaadhuuf coggaarraadhaa fi sirriitti bareedaa garaacha jechuudha. Inni coggaarraa qabuuf coggaarraaf bareedaa ammallee faayidaa hedduu kalee nama dhukkubuu fi nama dhukkuba onnee qabu akkasuma tiruu qabu hedduu isaa baay'ee faayidaa qaba. Gubaa laphee irratti nama gubu singiggoo isaafis faayidaa qabaa hin jisu jechuudha. Isa kana deebisee maashinatti daakee akka asiiraatitti yookaan bishaanitti dabaleetiin dhuga feetan dammatti godhachuu dandeetta. Feetas sukkaaratti godhachuu dandeettani. Bishaan biyya daftee jechuudha. Kana amma feetan sukkaaratti godhachuu dandeettani. Feetan immoo akkana yoo nafsi aanteessa lubbuun keessa isiniifuu akkanatti dhuguu dandeetta. Isin jira obboleeyyan kiyyaa. Aga uumama wajjin tura talba rifeensa keenya hedduu isaa gaariidha. Hedduu isaa rifeensa keenya laaffisaa akka jiccine godha akka dheeratu godha. Isiniin jedha dalagaa itti fayyadama. Ji'a keessatti allama yoo fayyadamtan isin gaha. Yeroo hunda namaa mijachuu yoo qabee jedhe yoo torbaan keessattis al tokko fayyadamtan yeroo argattan rakkoo hin qabu isiniin jedha. Ammas rifeensa keenya akka hin ciccinee fi akka hin buqqaane taasisaa ani akkana itti fayyadama waan biraafis fayyadama. Talbaa sammuu itti fayyadama. Talbaa asitti yoo taane gaafa biyya jiru itti fayyadama jechuudha. Akkasitti fayyadama isin jedha hedduu isaa bareedaadha. Hedduu isaa rifeensa keenyaaf gaarii hedduu rifeensa laaffisaa. Isin jedhaman Oromoo ammas rifeensa keenya karaa afootiin ciccitu kana rifeensa keenya afoon ciccitaa waan affannee oolchinuuf hin ciccitaa. Isa ciccitu san gizee raftan zeeyituunii jechuudha. Zeeyituunii dibataa rafaa afoo fuuldura kallachaa afoo akka mataan duubaan achi hin deemne zeeyituunii dibataa rafaa. Uumaa baay'ee cinqaasitti qabdu ganama gisee fuula dhiqatta fuuluma keessaa waliin dhiqattanii. Ammas yoo zeeyituunii deemata vaaziliinii dibadhaa jechuudha. Ani mataan kee hedduu fuulduraan deemeera garuu alhamdulillah amma naaf deebi'ee jira jechuudha. Zeeyituunii dibadhaa. Akkasitti ittiin keessa na wajji haa ta'u. Akkuma argitan obboleeyyuu kiyyaa sirriitti hedduu isaatiitti daffitti jira. Akkanatti daffisanii sirriitti haala inni bilchaatee wal harkisaa ta'utti daffisuu qabaatan jechuudha. Daqiiqaa 20 ol jechuudha. Haga inni wal qaatan sirriitti naa daffaa jira. Hanga xumuraa wajjumaan turra inshallah. Akkuma argitan obboleeyyuu kiyyaa amma geeffamee jira jechuudha. Jala dhaamsina. Akkuma argitan geeffamee jira jala dhaamsinee. Waan itti saffaayyaadhaan wanti itti dhimbiibanna waan kana jira geeffamee jirudha.
akkuma argitan akkanatti kireeffamee jira. Isa kanallee hin biyyatu deebisee akkuma jedhe deebisee daakaa jechuudha maashinitti. Bismillah maashinitti deebisee daakaa feetan fuulallee dibachuu dandeettan jechuudha. Isuma akkuma jiru jira isaa kana yoo inni qabbanaa'ee sirriitti qabbanaa'ee osoo hin taane yoo inni gubaan isaa irraa las jedhe fuula keessan dibachuu dandeettanii fuula dibattanii akka daqiiqaa 10-15 ofirra tursiiftanii achiin booda bishaan daakuu jechuun dhiqachuu dandeetta. Isaan jaallatanii talbaan keenya hadha kana fakkaata. Amma yeroo inni qorree jedhaan garuu amma dibachuu hin fedhu dalagaa waan qabuuf yoo inni qorre dibadhaa. Gisee dibachuu feetan akkanaan bichaa isaallee dibachuu dandeettanii. Feetan zayitii mana keessaa qabdan itti dabaluu dandeettanii. Zayitii mataa zayituunii yaa ta'u zayitii kookinaata ooyilii yaa ta'u zayitii itti godhachuu barbaada itti godhachuu dandeettan jechuudha. Yeroo inni qorretti jechuudha. Pilaastikii kanatti maal hin akka kanaan jenne pilaastikni dafee qorrisiisallee deebisee isa kana yeroo hunda waan dibatatti fayyadama. Shintibeetii seenee shintibeetii keessa waan dibadhuuf ala dibachuu waan naaf fayyadamne itti nyaatamu kanaaf itti fayyadama jechuudha. Akka waan biraatti fakkaan isin jira akkatti itti fayyadama. Rifeensa keenya ammallee yoo danda'ame jedhe guyyaatti yeroo lama filuu jechuudha. Ganama gisee kaanee hin filla inni deebisee amma sarkan gisee rafnu deemu fillee deebinee harkuma keenya masaaja goonee rifeensa keenya jechuun waliin harkuma keenya keessa akkuma nama gisee dhiqatuutiif masaaja goonaa jechuudha. Dhiigni mataa keenya keessa akka bittinnaa'u akkas goona gara duubaatitti akkas ciifnee jechuudha. Gara mataa yookiin akka waan nama garagalchuu yookiin karaa ciifuu duubaa ol nama kaasuu akkasitti achi ol garagallee masaaja godhuu qabaanna. Rifeensi keessan achitaan hin ciccitaa maal jedhaan isaa wanta akkasiin jalaan ta'u jechuudha. Inni kiyya duraan hedduu isaa ciccitaa amma alhamdulillah narraallee ciccituu ka'aaf ooles jedhes deebi'ee naan argeera. Maal fayyadama zayituuniidha. Zayituunii fayyadame zayituunichi alamoolirraa oduu addaan hin kutin fuula kiyyaa fi rifee kalachaa afur fayyadamee fuulallee hedduu bareechiti. Zayituuniin deebi'ee rifeensaaf illee gaarii isin jedha itti fayyadamaa isin jedha odas isin jedhe komentii jalatti yoo gaafii qabaattan barreessaa yookiin daljedha laayik sheer godhaa irraa fayyadamaa. Anammoo waan ofii kiyyaatti fayyadamu rifeensa namaa isin fayyadamu isin maxxansu goma faayidaan qabu waan ofii kiyya waan isin eeyyamamee maxxansiniif afaaniin isin himaa itti dalagaa irraa dalagee fayyadameera isin jedha. Milee keessanaa jiraadhaa maatii kiyyataa hedduu galatamaa warra ganaa dhuftan maatii kiyyataa anatti dabalamaa sabsiraaf laayik sheer gochuun dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessa jiraadhaa.